Jireenya gabaabduu waggaa dhibbaan geenye gaaf jiraannee darbinu addunyaa irratti inni ammas akkuma tasaatti osoo duunee kaane hamma kan jiruun duunetti deebi'ee hamma inni jireenya keenya argutti silaa osoo akkas taaneeti maal oliin jenna laata silaa gariin keenya maal jenna laata mee tilmaamuu dandeenya? Silaa osoo ana taate maal godha isinitti fakkaate? Silaa eessa raayyuu kaasee amma eessa? Jireenyaan dubbisa taa'isa waan jiru barreessa akkasiin dhumtuu taate ittiin hima silaa akkasiin salaalan fakkaatte garii keenya soddee nyaatte. Nama jaalalaa ta'uu barbaadda taanaan ilaa maal goota si fakkaate? Naman jaalatiin filattee hundumaa jaaladhu, hundumaa walqixa kabaji jiraadhu, itti golfiin kaan adda baastee, kaan gammachiistee, kaan immoo naasistee ofii kee of gammachiisu ni yaadin gonkumaa bubbuu keessi dhiisu. Har'a gammaduu dandeessa garuu gorsa bukkee yaada si dhiyeessa. Maaliif akkas gootee kalee jedhee si gaafata oole? Gaafas immoo kan gaafatamu jiru si malee. Silaa siif galee deebiftaaf silaa silaa siif tolee garuu maal gootaree siif hin galle deebiin qabdu. Ilmi namaa kuni waan hin saaraajuma takka si fakkaataa rafamaa takkasumaa si fakkaatu dalgaa cuucamaa takka immoo siin uumadiinummaa deebi'eetu amma siin firumaa siin ta'ee waan isaa siin galu osoo tolee sussilaafuu malu mataa gubbaa si kaawwatee keessa ofitti tasaasa sukkaara godhee kuree si liqimsa galatumaa siin jaaladha. Ofiif gaarii taatee imbololiin sin baasu achi ga'e ofiin jettaa ofii achiin geessu kan kee gaarii ta'ee kan obbolaa kee badaa ta'uu yoo dhageessu maaf itti gammaddaa sun sin gaddisiisu maaf sin gaddisiisu innoo kan kee wal fakkaata moo kan kee kasaa irra addaata kan saa kan kee irra gurraachata akkas gurraachata kan saa garuu dhugaadhaan addaata qabatteen dogongoriin qaaqacaa fi caafii waan hundee hin qabneef ofittiin uumin gaafii hundee isaa beekii garanaaf garansi milkaa'ina kan keef karaan fageeffatiin dhiisi har'a gaarii taatee hundaan taatus piisi boru waan qabduuf dhabda kiisi. Ammeenya mudannoo kan kootii jettiin kun dhufatii waan sirra ga'etti wanti dhufu hunduu ammeenyuma qofaaf waan dhufuudha miti gaarii sammatee badaa dabalatee gaariin badaa fakkaatee badaan immoo toltuun dafe'atee gaaf dhufu akkana wal baate akkanumaa waan dhufee si fakkaate lakki miti ilamaa seete wanti dhufu hunduu sababa wayii qaba sababa kan fidus kan beekus rabbiidhuma jaba. Gaafa beekaa taatee carraa waan tokko dubbatu argatte wanti dubbattu hundi sirrii si fakkaata guutuudha of seeta bakka guuttee teetta hilamee maal seeta addunyaa kanarraa namni guutuu ta'e tokkolleen hin jiru addunyaan kun marruu hirruudha anas dabalatti waan hin beeka jettee onni keerraa dubbatte fa'atu dogoggora ta'eeti mul'ata kanaafuu ila maaltu jira seeta har'a sirriidha of seetee waa hedduu dubbatu dandeetta kan borutti gaabbitu kan itti saalfattee kan sitta ulaala ila meeqa xalee koo silaa kana gootee kanatu si mala kan borutti gaabbitu caalaa kanarra addaan baafattee dubbatteetu caalaa. Anoo abdii kan konkutuu atoomaaf na hucuuchaa suuraa kee nadhiibin jiru sirraan gurra koondochaa kan keettu gurraacha hidhannoon kee nafaanati qabdu atoona kuffisuuf suba kan naaf waaddu anoo beeka dheera deebitee nan sobdu na sobuudhaaf subaa moommattaa abjuun keesseen dhugoomu qabattee karaarratti hafta anna malaayyuu nan se'in abjuu kan kee duwwaa baattii karaarran bahin galatoomaa isin jaaladha.